Let's be honest, learning English isn't about studying grammar all day. It's about using English every single day. So here is the 30-day plan that will change your English completely. Akkam jirtu nagaa keessanii viidiyoo kanaan namni tokko dandeettii Ingiliffa isaa ji'a tokko keessatti akkamitti guddifachuu danda'a kan jiru istiraatiijii bu'a qabeessaa fi applicable ta'ee gadi fageenyaan isiniif jechuudha. Viidiyoo kana haga dhumaatti namni ilaalee fayyadamaa ta'a jechuudha. So subscribe gochuun dirqamadha. Maatii kanatti makamaa isiniin jenna. Let's get started. Week 1, build your English foundation. Torbee jalqabaa irratti foundationii Ingiliffaa warreen jedhaman guddifachuu qabdu jechuudha. Isaanis tokkoffaa listening to English at least 1 hour every single day. Farfannaa fiilmii broadcastii YouTube irraa guyyaatti yoo xiqqaate sa'aatii tokkoof Ingiliffa dhaggeeffadha. Okay? Kun Ingiliffa guddisuudhaa fi mara isa jalqabaa fi isa duraati jechuudha. Namni tokko afaan kamiyyuu dubbachuudhaaf dhaggeeffachuu qaba. Yoo xiqqaate guyyaatti sa'aatii tokko dhaggeeffachuu qabdu jechuudha. Faarfannaa, fiilmii, broadcastii garaagaraa akkasumallee entertainmentii garaagaraa yoo xiqqaate guyyaatti sa'aatii tokko afaan Ingiliffaatiin dhaggeeffadha. Ingiliffaas ta'ee afaan kamiyyuu barachuudhaaf nu guddaa maal jechuudha dhaggeeffachuu qabdu jechuudha. Okay, lammaffaa describe your day in English at least for 15 minutes every single day. Oolmaa guyyaa keessanii waan gochaa ooltan afaan Ingiliffaatiin kophaa keessan sagalee ol kaasuun haasa'aa. Kun wantoota torbee jalqabaa guyyaa torba keessatti walitti aansitanii gootan jechuudha. Viidiyoo YouTube irra jiran kan warra adii fayyadamaa jechuudha. Week 2 irratti start speaking and thinking in English. Okay? Kaayyoon torbee lammaffaa inni guddaa maanni confidence horachuu fi sodaa of keessaa balleessuudhaafi. Okay? Ingiliffaan ofitti dubbadhu. Guutummaa naannoo keetti Ingiliffaan marsii, waan gochuu barbaaddu Ingiliffaan yaadi, ganama gaafa irraa kaatu tartiiba hojii kee guyyaatti jiran Ingiliffaan karoorsi. Guutummaa naannoo kee Ingiliffaan marsi jechuudha. Okay? So gaafa asooftu immoo sagalee kee bilbila keetiin record godhii sun immoo guyyaatti pronunciation fi grammar akka sirreeffachaa deemtu si gargaara waan ta'eef gaafa asooftu gaafa dubbattu sagalee kee record godhii kaa'ii. So suni pronunciation kee akkasumallee grammar kee baay'ee improve godha waan ta'eef jechuudha. Akkasumallee partnerii nama waliin asooftu barbaadadhu. Yoo dhabde AI voice kanneen akka Siri, Google Assistant fayyadamuuni ishee waliin Ingiliffa kee haasa'e. Week 3, practice real conversation and grammar naturally. Kaayyoon torbee kanaa inni guddaan yaaddoo graamarii hir'isuudha. Learn grammar from what you hear, not from textbook. Jechoota naannoo kee jiran fayyadamuun osoo hin dhiphatin kitaabaa fi dictionary gurguddaa irraa osoo hin taane wordiiwwan fiilmii, broadcastii fi guyyaatti namoota irraa dhageessuun Ingiliffa haasa'e. Okay? Wordiiwwan xixiqqoo naannoo kee jiran irraa kaasii Ingiliffa haasa'e malee kitaaba irraa waan dubbiste waan shamaddate osoo hin taane naannoo kee waan jiran wordii xixiqqoo salphoodhaan fayyadame. Giraamarii textbookii irraa osoo hin taane just wantoota naannoo kee jiran irraa dhageessuun practice godhi Ingiliffa. Guyyaatti immoo viidiyoo daqiiqaa 2 haga 5 hojjechuun privately lafa ta'e kaa'ii kun kan si fayyaduu fi guyyaatti dandeettii dubbachuu fi error akka reduce gootuuf hedduu si gargaara jechuudha. Week 4, live in English. Usfachuu danda'a garuu dirqama jijjiirama ofirratti fiduuf guutummaan guutuutti Ingiliffaan dalagii, Ingiliffaan yaadii, Ingiliffaan xiinxali. Bilbila kee, YouTube kee, TikTok kee social media fayyadamtu guutummaa isaa Ingiliffatti jijjiiri. Kana jechuun namoota ati social media irratti hordoftu afaan Ingiliffaatiin hordofu jechuudha. Okay? Akkasumallee read one English article daily. Kitaabolee fikshinii garaagaraa, asoosama garaagaraa Ingiliffaan dubbisi. Haala kanaan ji'a tokko keessatti jijjiirama guddaa ta'e ofirratti akka argitu abdiin qaba. Wanta siin jedhe kana hunda isaa yoo goote Ingiliffa ji'a tokko keessatti fidda jechuudha. Kanaaf don't aim for perfection,
info, communications, confidence matters more than accent. Thank you so much. Subscribe to Oda Tech Zone.